Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu jecha. Kun chaanala keessan Soofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Har'as viidiyoo haaraa walitti deebinee jirra. Viidiyoo haaraa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu warroonni YouTube itti fayyadamtan hundi keessanuu wanta beekuu qabdanidha. Kanaan dura viidiyoo tokko isinitti agarsiisee ture. Warroonni YouTube itti fayyadamtan akkamitti YouTube irratti diraamaa, fiilmii adda addaa, akkanumallee muuziqaa adda addaa, oduu adda addaa, viidiyoowwan baay'ee jechuudha YouTube irratti daawwachaa akkamitti pilaatfoormii biraatti fayyadamuu akka dandeessanidha. Kana jechuun YouTube keessanitti fayyadamaa diraamaa adda addaa, fiilmii adda addaa, viidiyoo adda addaa, akkanumallee oduu adda addaa, dhaggeeffachiiwwan adda addaa jechuun kan akka Imo, kan akka Telegrama, kan akka Facebookidha, kan akka Twittera, pilaatfoormii adda addaa irratti jechuudha. Akkamitti nama meeseejii adda addaa erguu akka dandeessan, wanta adda addaa dubbisuu fi ilaaluu akka dandeessan isinitti agarsiisee ture. Viidiyoo sana irratti namoonni tokko tokko nuuf hin hojjenne warroonni jettan jirtanii viidiyoo har'aa keessatti immoo wanti kun dhibbatti wanta hojjetu waan ta'eef isin fayyada, isin qarqara jedhee qabadee isiniif dhufee jira. Warroonni YouTube itti fayyadamtan YouTube irratti fiilmii adda addaa, diraamaa adda addaa, oduu adda addaa dhaggeeffachaa akkanumallee viidiyoowwan adda addaa, kilippii adda addaa ilaalaatiin akkamitti Facebookii, Imo, Telegrama, Twittera wantoota pilaatfoormii baay'eetti akkamitti akka fayyadamuu dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Egaa wanti kun dhibbatti wanta hojjetudha. Bilbila hundarratti ni hojjeta. Itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo kan daawwatan ta'e salphamatti itti fayyadamuu dandeessanii. Amma gara barnoota keenyatti osoo hin ceenu warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra gochuun dagatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Daawwattoota YouTube chaanalii keenyaa akkuma jalqaba isiniif ibsuudhaaf yaaletti akkamitti YouTube irratti fiilmii adda addaa, diraamaa adda addaa, muuziqaa adda addaa daawwachaatiin Facebookii, Telegrama, Imo, Messenger irratti nama barbaadaniif barreessuu akka dandeessanii fi barreeffama adda addaa illee akkamitti dubbisuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana gochuu kan dandeessan wanta amma isinitti agarsiisu kana yoo itti fayyadamtanidha. Amma aappiin wanta kana hojjechuudhaaf isin qarqaaru yookaan wanta kana itti fayyadamuudhaaf isin qarqaaru aappii buufattantu jira. Jalqaba aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. YouTube irra ni seentanii bakka viidiyoo kana itti daawwattan jechuudha. Viidiyoo kana laayikis gochuun dagatinaan akkanumallee subscribe godhaadha. Mallattoo notifiikeeshinii kanallee all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gadhiisu akka isin dhaqqabuuf viidiyoo kana bakka itti daawwattan jechuudha. Mallattoon V kan fakkaatu kana kan amma isin xiyyaadhaan isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gootanii ergasii akkana gabbuutan jechuudha. More ka jettu jirti jechuudha. More ka jettu asirratti argattan jedhee yaada. More ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii gara dhumaarra dhuftan jechuudha. Gara dhumaarra yeroo dhuftan my official Telegram link ka jedhu kanarratti kilik gootan. My official Telegram link ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii Telegrama keessan irratti Telegram irratti okeettan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan gara chaanaala Telegrama kootti isin fudhata. Chaanaala Telegrama kan koollee join godhuudhaan viidiyoowwan adda addaa asirratti argamanii aappiiwwan isin barbaachisan kan adda addaa asirra jira. Barnoota adda addaatu jira chaanaala Telegrama kanarratti illee haala kanaan gara kanaatti isin fudhata. Egaa aappiin amma buusuudhaaf deemnu VLC isa jedhamu kanarratti kilik godhuudhaan ni buustan jechuudha. Amma fakkeenyaaf daawunlood godhee jiraani rakkoon qabu. Isin garuu isa kanarratti bakka amma xiyyaadhaan isinitti agarsiisu kanarratti kilik gootan hanga 100 galakkoon eegdanii ergasii immoo steeppii amma isinitti agarsiisu kana tokko tokko ni gootu jechuudha. Ergasii erga buusee geessee booda asirratti kilik gootanii ergasii install package isin gaafata. Install package ni filattanii isin gaafachuullee dhabuu danda'a. Bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf package install package isa jedhu kanarratti kilik godha. Ergasii install godhaa isin jedha akkuma argitan. Install godhaa isin jedha appii VLC isa jedhamu kana install gootanii gara bilbila keessanitti. Ergasii immoo open jettan asirratti akkuma argitan open isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii start ka jedhu kan argattan jedhee yaada start isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii permission ka jedhu jira. Permission ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo okay jettan access akka godhuuf okay isa jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii asirratti permission kennitaniif jechuudha. Isa kana asirratti on gootan. Ergasii step tokko duubatti ni deebitu. Ergasii immoo next ka jedhu jira. Next ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii done jettan. Done ka jedhu argattan jedhee yaada done jettan. Egaa akkuma argattan aappii kana buusnee fidhee jirra jechuudha. Aappii kana jechuudha buufannee jira gara bilbila keenyatti. Amma aappii kana keessaa bahuu ni dandeenya jechuudha. Cufnee keessaa ni baana. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappichi VLC jedhama. VLC isa jedhu kana muuziqaa adda addaa bilbila keessan irratti taphsiisuudhaaf isin tajaajila. Bilbiloota tokko tokko irratti argama. Bilbiloota tokko tokko irratti yoo argamin bifa kanaan buufattanii yoo bilbila keessan irra jiraate garuu aappiin kun hin buufatinaadha. Isuma achirra qabdan sanatti fayyadamuu dandeessanii aappicha haala kanaan buufattanii ergasii YouTube irra seentanii YouTube irratti viidiyoo barbaadan filattan isin fiilmii ta'uu danda'a, diraamaa ta'uu danda'a, waan adda addaa baacoo adda addaa ta'uu danda'a, tapha adda addaa ta'uu danda'a. As YouTube keessarratti kan daawwattan ni filattanii amma fakkeenyaaf kan ani YouTube makan koo keessa seeneen viidiyoo tokko nan filadha.
Okay, video kana filadhee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo video kana erga filattanii booda akkuma margaartan video kana dhaggeeffachuu irratti argamaan video kana dhaggeeffataa jirra jechuudha. Amma maal gootanii mallattoon sheerii as jirti. Bakka kana xiyyaadhaan isin agarsiisu kan mallattoon sheerii kana kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo VLC aappii duratti buuftan san ni barbaaddu jechuudha. Amma fakkeenyaaf Play with VLC isa jedhu kana aappii keessa kanadha. Play with VLC isa jedhu kana aappii kana filattan. Aappoota hunda keessaayyuu aappii kana qofa filattanii aappii kana xiqqoo eegdanii ergasii next itti yeroo jalqabaatiif itti fayyadamtan yoo ta'e next ka jedhu kana kilik gootan. Ergasii bifa kanaan isin dhufa. Ergasii immoo next jettan. Ammas next jettanii ammas irra deebitanii next jettan. Ammas next jettanii irra deddeebitanii next jettan jechuudha. Ergasii dhumarratti close jettan. Haala kanaan isin dhufa jechuudha. Viidiyoon haala kanaan taphachuu jalqaba. Asirratti bakka viidiyoon taphataa jiru kan argattan jechuudha. Tuqaa sadii kana kilik gootan. Ergasii immoo sittingiiwwan kanneen keessaa pop up player ka jedhu jira. Pop up player bakka jedhu kana bakka nama isin agarsiisaa jiru. Pop player bakka jedhu kanatti kilik gootan. Argaa jirtan jedhee yaada haala kanaan isin dhufa. Ergasii haala kanaan as argattan. Viidiyoon kun haasawuu irratti argama akkuma argattan. Viidiyoon kun bakka barbaadan ilaaluu ni dandeessan. Isin fiilmii ta'uu danda'a, diraama ta'uu danda'a, muuziqaa ta'uu danda'a. Waan barbaadan ilaaluu ni dandeessanii annu viidiyoo kan kootti fayyadame sababni isaas koopiraayit akkanatti dhedhineef jechuudha. Sagalee kan balleesseef isin jeeqadheeti dhaggeeffattoota kan koo akka wal dhaggeeffannuufi. Egaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan erga bantanii booda YouTube keessan irratti fiilmii adda addaa, diraama adda addaa, wanta adda addaa ilaaluudhaan asirratti immoo waan barbaadan hojjechuu ni dandeessan. Telegiraama irra seenuu ni dandeessan akkuma argattan. Telegiraama irratti nama wajjin walii barreessuu ni dandeessan. Wanta barbaadan gochuu ni dandeessan jechuudha. Ammas immoo Facebook irratti seenuu ni dandeessan. Facebook irratti barreeffamoota adda addaa barreessuu, ilaaluu, namaaf barreessuu ni dandeessan. Haala kanaan akka barbaadan namaaf waan barbaadan barreessuu ni dandeessan jechuudha. Asirratti YouTube keessan irratti fiilmii ta'uu danda'a, diraamaa ta'uu danda'a, muuziqaan isin ilaaltan osoo addaan isin jalaan citin waan barbaadan asirraa hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Waan ajaa'ibaatti itti fayyadamadha. Imo irratti illee bifuma kanatti aappii kamitti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Asirratti viidiyoo kana dhaggeeffachaatiin bilbila keessan irratti waan barbaadan hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo haala kanaan waan barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessanii itti fayyadamaadha isin qarqaaraa. Bilbila hunda irratti iyyuu parsantii dhibba wanti kun sirriitti hojjeta waan ta'eef itti fayyadamaadha isin jechuudha. Fi dhaggeeffattoota kan koo cufuu barbaadan immoo mallattoon X asirra jirti X gootanii cufuu ni dandeessu jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamaa isin jechuu fi dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessan irratti YouTube irratti fiilmii adda addaa, diraamaa adda addaa, muuziqaa adda addaa dhaggeeffachaatiin, wanta adda addaa dhaggeeffachaatiin wantoota pilaatfoormii biraatti fayyadamuu akkamitti akka dandeessan isinitti agarsiisee jira. Kanaan duras viidiyoo tokko isiniif hojjedhee jira. Viidiyoo sanillee ilaalaadha. Warroonni viidiyoon sun isiniif hojjechuu dide immoo viidiyoo kana yoo ilaaltan viidiyoon kun immoo dhibbatti isiniif hojjeta. Bilbila kamii irrattiyyuu ni hojjeta waan ta'eef itti fayyadamaa isin jechuu fi egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun akka tanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galleessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun akka tanaadha. Horaa bulaa.